mucaanii walquunnamtii saalaa godhamte yookiin immoo dubartiin kun dhiira waliin walquunnamtii gootee osoo hin taane akkasumas immoo akkuma dubartii warra kaanii laguu yookiin immoo xurii ji'aan namatti dhufuutiin deesse otoo hin taane jechuudha. Akka dubartiin kun biyya biraarraa mucaan akka tolchamee fi dubbatame jechuudha. Egaa guyyaa duran gaafan arge yaa hojii Waaqayyoo hojiin Rabbii nama dinqisiisa jedheen ani baay'ee dinqisiifachaan ture. Akkamitti dubartiin tokko waggaa 75tti ilmoo argatti xurii yookiin immoo laguun akkamiin irraa hin banne akkamitti immoo deebi'ee mucaa ta'ee hin jirufa gaaffii natti ta'e. Namoonni tokko immoo jechuudha dhugaa dubbachuuf hojii Waaqayyoo keessa galuun gaarii miti. Komentoota nama baay'ee yeroon ilaalu immoo jechuudha. Jaarsi yookiin immoo jaartiin kunii fi abbaan warraa yookiin immoo jaarsi ishee akkamiin umrii waggaa 75tti sireerra wal gangashuu dhaqanii jechuun namni tokko dhugaa dubbachuu waan nama kofashiisu. Kiristoosii komentiin tokko baay'ee nama kofashiisa jechuudha. Egaa dubartiin kun gaafa duraa ifa gootee adda hin baasne maaliin akka deesse akkamitti akka deesse mucaan kunis immoo kan eenyu akka ta'e biyya kamirraa akka dhuftellee dura hin dubbanne turre garuu amma immoo miidiyaa afaan isaaniitiin afaan Tigirinyaan akkasuma immoo afaan Amaaraatiin illee gaaffiif deebiin taasifame ifa gootee jirti jechuudha. Egaa nagaan dagannee nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya like share subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha yeroo hundumaa namoonni tokko jechuudha abe maal nu goote beektana naan jettaan aarsaa hedduu sinii kaffala bar dhugaa siniin jaa afaan Amaaraa sinii kajaa afaan Tigirinyaa sinii kajaa walla kun qaldiseetanii namni birriidhaan bar aqee waan tokko gana tiraansileetii gochuudhaaf tiraansileetii intarneetii si barbaachisa. Intarneetiin illee daataadha birriidha jechuudha. Kanaaf ammasin laayikii mabichaa godhaati waan siniin jedhu dhaggeeffadhaa dhugaa Rabbii siniin jedhu waan baay'ee nagarrame tokkodha. Guyyaa muraasan dura akkuma beektan maanguddoon dhalattuu Maqalee yookiin immoo Tigraay keessaa jechuudha. Akka ilmoo argatte waggaa umurii ishee waggaa 75tti akka argatte himamee miidiyaa irratti odeeffamaa ture jechuudha. Egaa amma immoo dubartiin kun akkamiin argatte isa jedhamu immoo jechuudha ifa bahee himamee jira jechuudha. Egaa dubartiin kun akkamiin akka isheen argatte akkuma beekamu dubartiin kun nama gaa'ela qabdu taatee otoo jirtuuti. Waggaa lamaan dura gaa'ela ishee sana addaan abbaa warraa isheerraa adda baatee jechuudha. Waggaa 73tti gaa'ela ishee waggaa 73tti gaa'elli ishee diigamee abbaa manaa isheerraa erga adda baatee waggaa 2 guuttee jechuudha dubartiin kun. Okay? Akkasuma immoo haala amantii isaaniitiin egaa Tigraay keessatti akkuma beekamu amantii seerri gaa'ilaa amantiidhaan irra caalaatti jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko erga abbaa manaa isheerraa adda baateeti bilginnaa'aan immoo akkamitti deessee kan jedhamu gaaffiin iyyaatee jechuudha. Akkuma haala amantiitiin jaarsoliitiin yeroo gaafatamte dubartiin kun akka hin sagaagalle akkasumas immoo akka seera amantii isaanii hin cabsine himte jechuudha. Akkamitti deesse yoo jettanii dubartiin kun nama ikoonoomii yookiin immoo qabeenya qabdu daldaltuudha jedhanii Maqalee keessatti nama daldalee ikoonoomii guddaa qabudha. Otuma kanaan jirtuuti yeroo dhiyoo erguma abbaa manaa isheerraa adda baateetiin asitti dhukkubsattee jechuudha. Dubartiin kun dhukkubsattee yeroo mana yaalaa deemtetti dhukkuba gara sammuu ishee qabateera jechuudha mataa keessa. Kanaafuu Rifeeriin gara biyya Indiitti isheefi barreeffame jechuudha. Gara biyya Indiitti yeroo isheefi barreeffame yaalaa godhamtee fooyyee argattee erga fayyiteeti dubartoota baay'ee walitti qabamanii taa'an kutaa dubartoota qofa yeroo argitutti maali akuni jettee yeroo ishiin gaafattu dubartoonni kuni dubartoota dhala hin qabne dubartoota uumamumaan ala hin argannetu ala argachuudhaaf as bakka kanatti qabameera jedhanii yeroo isheen oduu akka kanaa ageessu anis mee ka'ee yaala jechuudhaan dubartoota kanatti dabalamtee jechuudha dubartiin kun. Amma yeroo kanatti dabalamtu egaa sanyii kormaa Waaqayyo gooftaati nu dhiisi yaa Rabbi. Sanyii kormaa qophaa'ee injira. Egaa faranjiin lubbuu namaa fiduu bichatu ishee hafe malee waan hin tolchine hin qabdu jechuudha. Sanyiin kormaa walitti kuufamee
nama hundaani akka hin kennamaafi jechuudha. Hin kennamaa sanyii kormaa sana inni gurgurama. Dubartii sanaaf immoo erga godhaniiti hagam turuu qabdire hanga ji'a 3 turuu qabdi jedhame. Achumaan galuu dhiistee jechuudha. Hanga ji'a 3 achi turte garaashee keessa otoo yaalamtuuti hanga ji'a 3 ilaalamuu qabdi mucaa kana. Akka sanyii kormaa godhan kanaan ji'a 3 erga guutte booda galta jedhanii gaafa itti man tole jettee teessee hanga ji'a 3 obsumaan eeggattee ji'a 3 booda mucaan gara lubbuu godhachuutti yeroo deemtu gara biyya ishee galtee jechuudha. Gara biyya ishee galteeti immoo egaa akkuma siniin jedhee amantiin isaanii beekaa yaani beekamaadha waan ta'eef tokko lammaffaa immoo dubartiin tokko abbaa manaa hin qabdu yoo ta'e abbaan manaa bira hin jiru yoo ta'e gaafa ulfooftee argamtu qaaniidha waan ta'eef sanuu dubartii guddoodha. Dabalataan immoo dubartiin abbaa manaa isheen ala gaafa sagaagalummaa waan tokko yoo goote argamte qaanii waan jedhamu kana ofirratti sodaachuudhaan namni maal naan jedha jechuudhaan hanga biyya galtee hanga ji'a 9 guututti dhokattee teessee jechuudha. Dubartiin kun dhokattee mana keessa taa'aa turte. Haguma mana keessa taa'aa turte sanaatiin aqee ulfi kun immoo deemee gaafa ji'a 9 geessu mana yaalaa deemtee mucaan kun akka lubbuudhaan bareedaa haala gaarii irra jirurree mirkaneeffatte isan booda akkaataa ishiin itti da'uu dandeesses ciniinsifatte yookiin immoo akka uumaa Waaqayyo namaa uumetti otoo hin taane amaliyaa yookiin immoo opereeshinii ta'uudhaan mucaa kana deesse mucaan kun fayyaa ta'ee milkaa'aa ta'ee jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een asirratti jechuudha akkamittiin dubartiin akka kanatti sagaagaltee akkasitti umurii kanaan dhiira faan akkas taate kana taate jee yaada baay'ee kan kolfanfaa jiru. Dhugaa Waaqayyoon siniin jedha ala argachuun dhugaadha gammachuudha qabeenya caalu ala argachuudha garuu nama gammachiisa. Haala kana ta'uun immoo yeroo jalqabaaf biyya keenya keessatti dubartiin sanyii dhiiraa biyya biraarraa fidamee haala kanaan qophaa'u yeroo jalqabaaf agarree tokkoffaa lammaffaa immoo yeroo jalqabaaf dubartiin garaatti baattee obsaan hanga gaafa guyyaa sanaa eeggachuu nama umurii haga kana dhuguma yeroo ilaalan garuu umuriin isheetu nama ammas ga'ee hin fakkaattu. Waaqni hojiima Waaqayyoof safuudha malee. Namni eebuu ilmoo qabu namni eebuu jechuun durumaan ilmoo hin qabdu ta'ee isaa ani hin beeku. Dhugaa Waaqayyooti kan hin beeku duruma duraansaa ala hin qabdu ta'ee yookiin immoo akkasumatti hawwii dhala godhatteetuma ta'ee ani hin beeku. Dhugaa Waaqaati inna akkaataa isheen itti deessee yeroo himanii baay'ee tokko hojii Waaqayyoon nama dinqisiisa nama garrama jechuudha. Garuu namoonni tokko immoo beekaa hin jiraami hojiima Waaqayyoo keessa galanii kunis hojiima Waaqaati. Maaliif lubbuun tokko ji'a 9 taa'ee lubbuun tokko ji'a 9 taa'u namoonni tokko lubbuun kan ji'a 9 hin teenye feelii harkaa ta'ullee jira garuu hojii Waaqayyooti dinqiidha. Lubbuun kun biyya biraarraa akkasittiin ufameetiin immoo dhugumatti lubbuutti jijjiiramee hanga kana guddattee akkas ta'uusaa tokkoffaa namoonni baay'ee ala hawwanii eebotan ijoollee namoonni yaangi yookiin immoo ijoollee ta'anillee yaada kana mirkaneessanii dubartiin ilmoo godhachuu ni dandeessi jechuudha. Akkasuma immoo jechuun warri abbaa manaa fi haadha manaa ta'an garuu namatti hin tolu. Maaliif yoo ta'e mucaan sunan eenyu akka ta'e bakka abbaan manaa hin jaalatu jechuudha. Abbaan manaa dubartii mucaan kunan eenyu akka ta'e hin beekamu jechuudha. Gaa walumaa galatti hojii Waaqayyoo keessa galuun ulfaataadha. Garuu namoonni tokko giraa nama gabbaa namoonni afaan isaanii hin nageenye tokko jechuudha. Akkamitti kan jedhu gaaffii namatti ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu dubartiin kun da'umsi ishee yookiin ilmoo argachuun ishee karaa kana ta'uusaa akkasiin bartan jechuu barbaadeen jechuudha. Kanani viidiyoo kana isinii qabadhee dhufe immoo akkasuma waan haaraa afaan warra jaraa gaafa xiinxalee jechuudha. Dhugaa siniin afaan warra jaraa xiinxalee cheek godheetaniin oduu mimmiin ooftu babbareeddu isin biraan gaa dhugaa siniin immoo elaa harka cabacabdanii laagi gootanii na jajjabeessuu qabdu isiniin jedha. Ani immoo hanga hin danda'e karaalee adda oduu adda fidee shaashaa shambaa isin godhee isin gaggammachiisa jechuudha. Hanga turtii biraan walitti deebinutti
Nagaannaa turaa lafa nagaanaa jiraadhaa isin jaaladha isin kabaja isiniin jedha. Turtii gaarii kun haala kanaan egaa kushinaa keessa daaddisaa jirti abeeloof egaa maal akka isheen gochaa jirtu immoo hin beektu. Misaa qopheessaan jira isa dhugaan isiniin jedha lashaa shanbaa godhi. Natti qorra ani baay'ee natti qorra bataaniyyaa jettu wayyaa ani uffadhee jiru kanallee dhugaa isiniin jedha. Nama sadii gashaan nama sadii gashu kan uffadhee jira. Yoo isinitti qorraame akka koo namni isinitti qorru jirtu laati dhugaan isiniin jedha.